PFD jaarmeelee waliin hojjennu keessaa ka Oromoo jaalanii lafarratti jaarmeelee kana wajjin lafarratti hojii hojjetaa jirra biyya keessatti. Fakkeenyaaf warra Sidaamaa wajjin baay'ee walitti dhiyeenya waltumsinaa waliin hojjennaa dabballoota wal jijjiirraa leenjisaa wal jijjiirraa qabeenyaan wal jijjiirraa wal gargaarraa ummati Sidaamaa yeroo fincillee diddaa gabrummaa ta'u yoomiyyuu uummata Oromoo biraa hafeenne ummati Benishaangulillee akkasuma baay'ee walitti dhiyeenyaan hojjennaa dabballoota isaanii dabballoota keenya ka Gambeelaa rakkina wal xaxaa waan qabuuf malee garuu kanatti guddisuu irratti hojjetaa jirra ka warra Ogaaleen xiqqoo nurraa hiituudha lafi isaanii walitti deddeebineellee humna sitti ergitee wanneen haalli naannoo sana ulfaataa ta'uu irraati kennataa ta'uu hanqatu malee hawwiin jiruu fi kanaan dura deddeebifamee waliin hojjechuu tattaafatame irra guddeessa ala kanaa waan hedduu waliin hojjetaa jira koomitiin keenyaa fi koomitiin warra Ogaaleen. Kanaaf hariiroo siyaasaa, hariiroo hojii jaarmiyaa fi siyaasaa, hariiroo hojii dippiloomaasiidhaan lafarratti mul'atee jirudha jechuudha akka jaarmiilee kana waliin jiru. Gara fuuldurri isaallee abdii guddaa akka qabudha jechuudha. Fuuldura irratti walii gallee fi hawwiin keenya ummati bilisa ta'e murteeffatu murtii uummataa qabannaa fayyadudha jechuudha. Inni kuni ummatooti kun waliin illee hariiroo siyaasaa tolfachuuf karaa banaa deemuu danda'a gara fuulduraatiif jechuun jennee amanna. Inni kun yoo bal'atee uummata kaanis akka uummatuma Amaaraa yeroo jennu jaarmiyaan siyaasaa ala kana maqaa Itoophiyaatiin deeman rakkina waggaa dheeraa qabu wal gidduu isaaniitti rakkina olaantummaa siyaasaa isaanii gaggeeffamoota malee kaan waliin hojjechuu rakkina guddaa qabanii kanaaf amma biyya keessatti develop gochaa jirra uummata Amaaraa wajjin lafarratti hojjechuu. Dhaqee isaanis jaarmiyaa siyaasaa biyya keessaa yoo ol guddifataa deeman isaanillee hammatuu danda'a kan jedhu abdii qabna jechuudha. Mootummaan wayyaanee hokkufee adda bilisummaa Oromoo mootummaa wayyaanee kuffisuun duuba mootummaa Oromoo hundeessee dhaabee nagaa fi tasgabbii waaraa fiduudhaaf ga'umsa qophii qabaa. Adda bilisummaa Oromoo ga'umsa qophii qabaa kan jedhu kun adda bilisummaa Oromoo har'a jaarmiyaa siyaasaa fi waraanaa addatti immoo jaarmiyaa siyaasaa Oromiyaa guutuu dhuunfatee socho'aa jirudha. Keessattuu muuxannoon jaarmiyaa biyya keessatti dargaggoota keenya horatamee jiru sadarkaa olaanaatti addunyaan hubatu kan dandeenye baay'ee sophisticated isa Ingiliziin jedhu sana jechuudha.
kuni dandeettii jaarmiyaa waa gochuu danda'u mootummaallee dhaabuu danda'u dandeettii olaanaa qabudha jennee afaan guunnee dubbachuu dandeenya jechuudha. TPLF gaafa mootummaa qabate jaarmiyaa siyaasaati malee jaarmiyaa waraanaati malee jaarmiyaa siyaasaa miti. Inni kun garuu jaarmiyaa siyaasaa fi jaarmiyaati. Kanaaf mootummaa bilchaataa mootummaa uummata keessaa hirmaannaa qabu waraanaa osoo hin taane kan dandeettiin jaarmiyaan bilisummaa Oromoo mootummaa ijaaruu danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira? Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma deddeebisnee kanaan duras ibsuu yaaderraa uummata hubachiisuu yaalaa haalli waraana bilisummaa Oromoo fuuldura turee fi jiru akkuma waraanaatti sagaleen tokkollee jiraachuu ulfaata turedha. Ammas ulfaataadha. Haa ta'uutii kana cabsee waraanni keenya karaa kibbaa muuxannoo horatee sadarkaa olaanaatti leenjisa dabballoota akkasumas hogganoota waraanaa yeroo adda addaatti leenjisee Oromiyaa keessatti facaasee harka bakka hedduutti Oromiyaa keessatti humna resistance jennuuti ka diddaa waraanaa bakka adda addaatti ta'aa jiru kan keessatti gahee guddaa kennaa jiran jechuudha. Kun hundi ka zooniin kibbaa bu'aa qabsoo kanaaf waan kennedha jechuudha. Dabballoonni biyya keessatti lafa bal'aa kanarratti barsiisonni dabballoota zoonii kibbaa keessatti leenjifamanii ka biyya keessatti facaafamanii amma fi isaanii wal foraa jiranidha jechuudha. Kuni bu'aa waraana keenya buuseedha jechuudha. Akka lolaatti immoo yeroo adda addaatti humna wayyaanee chaalenji godhee karaa kibbaa ka eenyu beeku ka mootummaa kana qabeessuu jechuu danda'ama. Karaa kibba bahaas haalli baay'ee suukanneessaa ka wareegama ulfaataa baafnullee itti fufinsa qabsoo hidhannoo mirkaneessee hanga har'aatti ka itti fufamee hojii waraanni suni qabsoo hidhannoo gochaa jirudha. Karaa bahaas akkasuma jechuudha. Kana malee bakkoota adda addaatti humna qabsoo riphee bulaa karaa dhihaa karaa dambuuwwan fi gidaamii karaa beegii humni xixiqqaa inni kun itti fufinsaan maalidha. Kana yeroo jennu qabsoo hidhannootti dhiibamnee baanullee karaa adda addaa karaa Somaaliyaa asirraan karaa Gambeela keessaa akkasumas humna guddaa ol bobbaasuudhaan miidhamni guddaan irra bahee kun hundi sababaa isaa rakkina ji'oopolitikaa dubbee dhabuu gargaarsa dhabuu bakka itti gad of dhaabanii qabsoo hidhannoo godhanii dhabamuu kanarra waan geenyeef humna waraanaa fi qabsoo hidhannoo isa baadiyyaa misoomsanii gara magaalaatti deemuu kan jedhu sana inni kun qabsoo hidhannoo qabsoo bilisummaa ulfaataadha. Haala ji'oopolitikaan cufaa ta'ee jiru keessattii fi gargaarsii fi dhiyeessii hojiirra keessatti jennee kana waan murteessineef ka tooftaa biraa biyya keessatti humna ta'uu kan jiru ka fincila guddaa qabummaa kana dabalatu gochaa kan deemneef kanaaf akkasuma ta'ee egaa waraanni bilisummaa Oromoo diina kana hidhannoodhaan ka diinni olaantummaa meeshaa fi humna namaa qabu kana keessatti of jiraachisuu keessa darbee diinarra miidhaan geessisaa jiru waan ilaalutti waan ta'amuudha. Yeroo adda addaatti injifannoo mul'ataa galmeesseera. Isa kanatti darbee immoo biyya keessatti leenjistootaa fi qondaaltota waraanaa facaasuudhaan humna riphee bulaa Oromiyaa keessa bakka adda addaa hedduu
Anillee bakka murtaa'an deemee akkana argetti waraanni bilisummaa Oromoo bakka adda addaatti leenjii isaa kan fixatee jira. Leenjii irrallee kan jira. Keessoo isaas akkana argetti namoota mootummaa Itoophiyaa wajjiniin waraana isaanii turanii hojjechaa turan dabalatee dhaaba kan keessa warra turanii fi ijoollee haaraa fincila bara madarbee kana keessa turan argeera. Namoota akka kanaatti dhaabni hammatee jiru kun yoom Oromoo bilisumsa. Nuti bilisummaa Oromoo waraana qofaatti ilaalu jedhee bilisummaa Oromoo uummata Oromoo fi waliin sochoosuudhaan kan argamudha jenneeti amanna. Isa kana immoo itti dhiyaannee jirra. Uummati kun miliyoonaan kan jirutu bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo keessatti hirmaataa jira. Waraanni kunii uummata keenyaa fi addatti immoo dargaggoonni isa kanatu walitti hidhatee wal keessa seenee tooftaa adda addaa baay'ee haaraa ta'e addunyaa kanaatiif riphee lolaa bakka adda addaatti hojii riphee lolaa isaa hojjetaa, lola isaa hojjetaa, humni uummata keessa jaarmiyaa miseensota bilisummaa Oromoo fi dabbaloota gaggeeffamu kun fincila dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo wajjin walitti hidhatee kan jiru fincila yeroo jennu hiriira bahuu sochii nagaa qofa otoo hin taane sochii hedduu of keessatti hammatee kan jiru tooftaa hedduu of keessatti hammatee kan jiru kan dinagdee mootummichaa caasaa mootummichaa laafessee gara deemsa daandii bilisummaa saaqaa jiruu fi balbala bilisummaa tiniimutee jiru jechuudha. Inni kun guyyaa isaa guyyaa akkasiiti jechuun nama rakkisa. Haa ta'uutii bilisummaan uummata Oromoo dhiyaatte. Guyyaa akkasii jechuun qabsoo bilisummaa keessatti ni ulfaata guyyaa waggaa tokko waggaa lama jechuun ni ulfaata. Kan ajaa'ibe waraana bilisummaa Oromoo naan jedhu Oromootuma duwwaa yaadaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti lammii Affaar argee dubbiseera. Lammii warra Beenishaangul keessaa argee dubbiseera. Warra Amaaraallee argee dubbiseera. Dhaaba kana wajjiniin qabsaa'aa jiru. Haagana gara bal'atee waraqaa waliin hojjechuu maaltu dandeessise? Kuni gaafuma jalqabaa bara darbiitti jalqabe uummattoota dhufamoo maara baay'atee dhaaba kanatti dhufanii kaayyoo isaatti argamanii cunqursaa mormuudhaan hiriiranii baay'ee sadarkaa ajajoota birgiidaatu ture bara darbii sana muummee Amaaraa keessaa sadarkaa ajajoota birgiidaa kanaatu ture. Koomoo warra Maao warra Sidaamaa keessa lakkoofsa qaban duratti kan qabsoo kana keessatti itti amananii bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii qabsoo jechuun bilisummaa warra amanachuu jiran erga barnoota siyaasaa fudhatanii qabsoo keessatti hirmaatanii kanuma waan isaa baay'ee kan ture ammas ni jiru. Gara dhumaatti dhufaa jira sa'aatii dheeraas irraa fudhadhee Jaaldaawud amma bara 2017 seennee jirra. Bara 2016 wareegamni ulfaataa Oromiyaa keessatti kan gaggeeffame kan mul'atu mootummaan Itoophiyaa bifa sanyii duguuggissaan uummata keenya irratti raawwachaa jirutu jira. Akkamitti yaadattu bara 2016? Barri 2016 dhuguma wareegama ulfaataa baafnee wareegamni kan nama tokko yoo ta'u guddoo namatti ulfaataa keessattuu sadarkaa keenya kan jiru qajeelfama baasuu karoora baasee kennu
ta'uunis sirna kanaan salphachuun kun akka nam tokko akka gartuu qofaatu ta'e waanti sabi guutuun salphatee akka gabraatti ergamaa jira uummata keenya. Kana yeroo yaaddu wareegamni kanaaf ba'u immoo wareegama eebbifamaa ta'uu kanaan jajjabeessa. Darbee addunyaa kanarratti uummati kamuu otoo wareegama baasiin kan walitti ba'ee hin jiru. Eessattuu nagaadhaan biyya dabarsee bilisummaa namaa kennee jijjiirama namaa fidee hin argamne. Biyyooti kolonii qabaataa turan Ingilizii, Faransaay bakka hedduutti xiqqaa ta'u sadarkaa isaatu wal caala gara boodaa gahan yeroo gahanitti ummatoota biyya kolonii isaanii sochii bakka adda addaa godhan ulfaataa dhufuurraa warra kaaniif akkuma laaftutti kennuu ni jira bilisummaa isaanii. Inni sun ni jira. Haa ta'uuti addunyaa kanarratti eessayyuu laaftutti ka argamu jiru. Kanaaf uummata Oromoo bilisummaa isaa argachuuf bilisummaa isaa harka isaa galfachuuf filmaati tokkichi jiru wareegamsaa ta'e malee akka biraan jiru kana beekeeti ka itti jiru kana hubateeti dargaggoonni jiran nuti kana irratti haasofne itti amaname darbee akkuma gartuutu akkuma nam tokkoottu haala biyya sana keessatti deemaa jiru egeree Oromootiif ka qophaa'aa jiru kana caalaa dhabama kana caalaa salphina kana caalaa diinni irratti uf ijaaree dhabama akka sabummaattu akka hin jiraanne hawwataa waan jiruuf karoora lafa kaawwatee jiru. Isa kana yeroo ilaaltu kanaan of jajjabeessinee haalli 2006 kanaa ta'u wareegamnaa jiraatu malee Oromoodhaaf immoo injifannoo guddaatu galmeeffame jechuudha. Injifannoon kun akkuma gara jalqabaatti ibsuu yaale caasaa mootummaa kanaa sadarkaa olaanaatti laamsessee jira, bittinneessee jira. Kuni lafaa ka'uu hin dandeenye hanga ammaatti. Ka jiru amma caasaa waraanaatti kaa qofaadha. Isa kanas diiguu danda'ama ka jedhu rageenyarra. Kaan uummata Oromoo ka durii caalaa wareegama isaatiin tokkummaa isaa akkasiin jabeeffataa deemudha. Kan akka booda deebisuu jiru. Waliin wareegame irratti haabaa kaaba kibbaa jennu sun jechuudha. Kuni darbee wareegama isaatiin addunyaa kana dirqiidhaan fudhachiiseera. Dhimma isaa akka dhaggeeffatu godheera. Miidiyaaleen akka haasaan godheera. Mootummooti hin fudhatiin malee rakkina uummata kanaa osoo hin jaallatiin dhaggeeffatanii dhagahaniif. Ammaan booda dhageenyee dhaggeeffanne jechuu hin danda'an. Miidiyaa isaanii The Guardian, New York Times, Washington Post, The Independent, gaazexaan addunyaa kanarratti jiran Der Spiegel ka Germany kan hin galmeessinii jiru ka Faransaay kan hin galmeessinii jiru kanaaf dhagahaniif ammaan booda kuni wareegama isaatiin ka argateedha Oromoo. Kana qofa otoo hin taane uummatooti addunyaa kanaa kanaan dura waan Oromoo ka dhaga'e uummata xiqqaadha ka dabbaloota keenya pawulitiin keenya yeroo gadi ba'utti awareness Oromoo ka jedhamu jiraachuu uummata naannoo isaanii jiraniif dhageessise malee niwusii fi miidiyaa isaarraatiin dhageenye kanaan dura amma uummata bal'aatti dhaga'e waan Oromoo poozii yookaan gaaffii qabaatu isa kana qofa otoo hin taane fincilli kuni mootummootaa fi warra miidiyaa fi warra kaanillee kan sarpiraayiz godhedha jechuudha. Sadarkaa kanatti akkasitti qindaa'ee fincilli akkasii ta'u kuni uummata Oromootiif ka wareegamni isaatiin argatedha. Akkasitti ilaallaa 2016 2017 ka
fakkaatu ka injifannootti uummata Oromootti dhiyeessuudha jenneeti fuuldura keenyatti ilaalaa jirra. Paartiileen nama kakkaaftan jijjiiramni inni mootummoota adda addaatti argamsiisee jira. Fincila sana booda dhaaba kana adda bilisummaa Oromoo naannoon yookaan gargaaruun mallattoolee mul'atan jiru. Lammatti kileem goonu hin jiru garuu Eurooppiyaan Yuuniyeen otoo hin jaallatiin nu dhaggeeffatee akka waan nuti dhiyeessine irrallee dhaabbatee murtii dabarse jira. Kuni waan salphaa miti yeroo sanatti bakka bu'aa keenya dhaqee hiringii sana kenne sanarra dhaabbatanii haala fincila biyya keessaa jirus isaan dhiibee murtii dabarsanii yeroo sana keessatti xiqqoo otoo hin jaallatiin ol ija kuufatu jira jechuudha. Kaan dhaaba kanaa fi kana banne kana jenne kana boone hin jedhin malee dhimma Oromoo irratti mootummaa Itoophiyaa dhiibbaa irratti gochuu nagaadhaan furmaata fidaa jechuu mootummaa Ameerikaa dabalatee akka isaan kana jedhan dhiibeera. Gahaa miti waan gahaa godhan jennee namni nuti karaa mataa keenya dirqamanii hanga sana suuta achi deemaniiru. Kana caarraan harkisiisuu sammuu nuti gochuudha. Addunyaan kun kan waan godhe. Amma mootummaa warri EPL hanga dhufanii asmaraa kan jala ga'anitti bilisummaa isaanii namni amanee fi akkas ta'uu qaba jedhanii jiru mootummoota keessa. Kana beekuu qabu. Hin godhanii keessattuu waan Itoophiyaa irratti Itoophiyaan isaanii asseetii guddaadha. Kana beekuu qabna. Jijjiiruu qabna. Qabsoo keenya jijjiiruu qabna. Gaaffiin biraa namoonni yeroo adda addaa kaasan dhaabni qonnaa riqiloodhaan beekamaa hojii ulfaataa qaba. Mootummaan falmaa of ijaaraa of jiraachisaa kan inni deemu. Isuma keessa immoo heeraaf seeraa hordofanii walgahii gaggeeffachuu kana kan namni kaasu kana keessaa akkuma quba qabdan namni yeroo adda addaa waa'ee kora sabaa kaasa. Ammatti kora sabaa gaggeessuudhaaf yeroo fi dandeettii isaatti jira. Yeroo fi dandeettiin isaa dirqama kora sabaa gaggeessuun piroosesiinsa deemsisaa ittuma jiramu dirqama waan ta'eef haala kamuu keessatti itti deemuu qabu jedhameeti. Dhuguma haalli ulfaataadha. Tokkoffaa fincila biyya keessaatu miseensotaa fi uummata keenyas nus qabee jira. Inni kun ulfaataadha. Haa ta'u kora sabaa immoo ajandaa dhaabni kun xumuratuu qabudha. Isa kana umrii sabaa waa hunda laalee waa hunda keessa gadi faginaan irratti haasa'ee akkataatti waan kun xumuruun lafa kaa'eera. Deemsa keessa kun xumuramuu qaba jenneeti amanna. Dandeettii isaas kanarratti waan qoodamuu qabu qoodamuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa waloo fi humnoota adda addaa namoota sadarkaadhaan jiran inni hoogganama beekamaadha. Bara bulchiinsa obbo Daawud maal yaadan?
torture gochuudhaan jeelchuu facaasuu akka tattaafatan saganirraa injifanne hundi isaaniiti warra nu diiguudhaaf karaa hedduu nurratti duulan jaarmeen kun injifate darbee akkuma jalqabarratti lafa kaa'uu yaalle jaarmee hedduutu dhabame naannoo gaafa Afrikaati. Adeemsummaa Oromoo gargaarsa tokkollee kan hin qabnedha. Haala kana keessa jiraatanii jiraachuu danda'an immoo qabsoon kun irree horatee dandeettii horatee Oromoo hundi dandeessee abdii bilisummaa fuuldura keenyatti agarsiisu kanaan yaadata. Kuni waan harka isaa galfatedha qabsoon kunii haala kunii uummate kanatti yookaan. Yeroo adda bilisummaa Oromoo gaaffii deebii nama waliin gochuu keessan iddoo ulfaataa gaaffii deebii isaatii dheeraa fudhate nama waliin gaggeessitanii hangaaffii koo xumuree jira dhaamsi bara haaraa wal qabatee akka waliin galaatti waan kennan hin kaabu yoo kaasa yoo jiraate naatu dandeessu. Gaariidha. Garatti deemnu 2017 2017 immoo kan ilaallu 2016 fi 2015 fi 2013 booda deemnee waggoota sana hunda irra dhaabbanneeti ilaallu. Waggootiin darban sun hundi waggootii qabsooti. Waggaan tokko isa kaanitti ni kennaa. Nutis waggaa kaanitti yeroo darbinu sabarreen gaddaarra jabaataa sabarreen darbarra namni kaan jabaataa 2014 irra jabaa ture qabnuti jaarmiyaan keenyas injifannoodhaan waan argamsiisnes 2016 immoo akkuma waliin wasdeetti yaadamu akka 2015 jabina jaarmiyaa injifannoo bal'aa wareegamni jiraatu illee 2017 kanarra dhaabbanneeti ilaalla fuuldura keenyatti 2016 caalaa injifannoo bal'aa argamsiisu qabsoon kun tarkaanfachuu qaba. Kana keessatti akkuma jenne waan diinni irratti rafee jiru kana diinni kun akka waraanaa fi tikaa irratti jechuudha. Uummata Oromoo irratti sirni kun lammata bayyaannatuu qabu akka bulchiinsaattii fi akka bittaa alagaatti caasaansa kana lamaan qofaatti galtee jirti. Kanaaf arganne irra dhaabbanne isa kana caalaatti laandeessine waan gochuu harka wal qabannee wareegama baafame sanatti gatii kennuu qabna. Wareegama nu gaafatu kuni kan sitti haasa'anii fi kan dhaammataa jirru murtii caasaa keenyaa fi dargaggoota keessa kanaadha. Murtii kanarra dhaabbatee uummati Oromoo waan naacinaadha yaada isaa jallisuu fi yaada isaa maqsuudhaaf ala kanatti tikaa fi dabballoota wayyaaneetii fi viidiyoodhaan ala kanatti waan ta'u gurratti kennuu dhiisee caasaa uummata biyya keessaa akkasitti qabsoota jala hiriiree wareegama baasuudhaaf murteeffatee cinaa akka dhaabbatu waa hundaatiin waamicha godha. Karaa keenya waraana bilisummaa Oromoo akkasumas miseensota keenya dargaggooti waamicha qabsoo murtii qabsoo karoora qabsoo lafaa qaban milkiidhaan akka waan godhu harka wal qabatanii akka socho'anii shakkii tokkollee hin qabnu kana jabeeffatu irratti akka hojjennu gadi jabeessitee dhaabbanna. Daawwattoota hedduu galatoomaa maqaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaan yeroo dheeraa kana fudhatanii yeroo dhiphoo qabdan nuu qoodanii kennuu keessaniif hedduu ulfaadhaa milkaa'anii fayyadaa.